Nagaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessa keenya kan guyyaarraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'u waan bunnoo waa beekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin haleellaan waraana bilisummaa Oromoo guyyoota lamaan darban keessatti loltoota Itoophiyaa irratti fudhate daran ammaataadha jedhame. Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii shanee balleessuu gaggeessaan jiraan deeggaraa jechuun uummata godinaalee Gujii fi Booranaa mariisise. Wantoota qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa ajjeesan. Akkamitti eessattii fi eenyuun kan jedhu wantoota qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Godina Arsii Ba'aatti wal waraansi qaamolee nageenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru itti fufee jiraachuus odeeffannee jirra. Odeessa keenya biyya alaatiin pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dubartoonni biyya isaanii dhala dhabuu isaaniitiif imimmaan harcaasanii booni. Kanas qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Yoo yaa irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota lamaan darban keessatti loltoota Itoophiyaa irratti fudhate daran ammaataadha jedhame. Haleellaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon loltoota qacaramaa Itoophiyaa gaanfa tokko qabduu fi afaan tokkicha dubbattu ijaaruuf tattaaffatan irratti fudhateen miidhaa guddaa fi kisaaraan loltoota mootummaa irra ga'uu odeeffannee jirra. Keessumaa immoo wal waraansi qaamolee lamaanii kun Wallagga Bahaatti geggeeffame daran hamaadha jedhamee jira. Akka gabaasi keenya nuuf eeretti wal waraansi godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti raawwate daran hamaa fi isa jabaataadha jedhee jira. Odeessi keenyatti dabaluun wal waraansa kanaan loltoonni mootummaa akka baalaatti harcaanii jiru. Wal waraansi kun guyyoota sadiif kan itti fufeedha. Halkaniif guyyaa uummatitu manaan gadi hin ba'in sodaa keessa ture. Wal waraansi qaamota nageenyaa kana gidduutti guyyoota lamaan kana keessatti adeemsifame kan waggaa 5 keessatti adeemsifame wajjin wal bira qabamee gaafa ilaalamu sadarkaadhaan olaanaadha jedhee jira. Aanaa Saasiggaa keessatti wal waraansi qaamolee nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame gandoolee aanaa Saasiggaa hedduu keessattis jedhamee jira. Haaluma kanaan wal waraansi guyyaa kaleessaa adeemsifame daran ammaataa fi isa hamaadha jedhamee jira. Wal waraansi kun guyyaa kaleessaa aanaa Saasiggaa ganda bareedaa keessatti adeemsifamaa jiraachuusaa gabaasnee turre. Haaluma kanaan wal waraansi guyyaa kaleessaa aanichatti geggeeffame daran hammaataa ta'uusaatiin loltoonni mootummaa gara dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Dhibboonnis madaa'aniiru. Kanneen harka kennatan yookaan booji'aman immoo hedduudha jedhamee jira. Aanicha keessatti waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa dirree waraanaa kan gonfate ta'uusaas jiraattonni himaatii jiru. Gama biraatiin qaamoleen nageenyaa mootummaa haleellaa sanarraa rifatan aanaa Saasiggaa yeroo ammaa kana goolaa jiraachuu odeeffanneetii jirra. Mootummaan Itoophiyaa opereeshinii shanee balleessuutti jiraan deeggaraa jechuun uummattoota godinaalee Gujii fi Booranaa mariisise. Oduu kolfaa fi ajaa'ibaa kan namatti ta'u namni sammuun isaa nagaa akkamitti abbaa fi haadha walitti qabuudhaan ilmaan keessan bilisummaa keessaniif lolaa jirtuun balleessaa na deeggaraa jedha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa qondaaltota federaalaa isaa gara godinaalee kanneen lamaan itti erguudhaan shanee bosona keessa jirtu balleessuuf opereeshinii jabaa geggeessaatiin jira. Kanaan immoo irrifatina isinis tumsanaaf kenna heeruu fi odeeffannoo naaf kennuudhaan loltoota koo deeggaraa jechuudhaan abbootii fi haadhotii waraana bilisummaa Oromootti himeera. Namoota walgahii sana keessa jiran irra caalaan isaanii ilmaan isaanii bosona jiru. Mootummaan safuu hin beekne kun abbaa fi haadha walitti qabuudhaan ilmaan keessan bosona keessa jirtuun balleessaa na deeggaraa jechuunsaa kolfa uumeetii jira. Mootummaa Itoophiyaatti caasaa federaalaa bakka bu'uudhaan kanneen godinichatti imaluudhaan marii hawaasaa geggeessan qondaala mootummaa federaalaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Qajeelaa Mardaasaa akkasumas namarraa kumarraa jedhamu. Miseensi adda bilisummaa Oromoo duraanii fi caasaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa yeroo ammaa obbo Qajeelaa Mardaasaa
Manni Oromoo aangoo gonfateera. Bilisummaa gonfate kana immoo laayyoodhaan ofirraa baasuu hin qabu. Yeroo ammaa kana Oromoo wanti wal waraansisu hin jiru. Ijoolleen kun bosona araaraa akka galanuuf yeroota sadii ol murtaa'ee ture. Mootummaan gara jabinaan itti deemee araara raawwachuufis qophii ture. Garuu uummata jabina loltoota kanaatiin fashalaa'ee jira. Nutis Oromoof jennee bosona turreerra. Yeroo ammaa immoo yerootti Oromoon aangoo qabu jennee waan amanneef bosonaa baane mootummaa kana wajjin hojjetaa jirra. Nurraa barachuudhaan ilmaan keessan bosona jiran waamaa galcha. Odeeffannoo immoo mootummaan garaa murateera. Opereeshinii jabaa geggeessaa jira jechuun namootatti kakatee jira. Waltajjii ololaa fi propagaandaa kana irratti qaamoleen nageenyaa godinaalee lammeenii irratti hirmaatanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa rasaasan ajjeesan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti bakka addaa Goorgis jedhamutti nama nagaa tokko rasaasan reebanii ajjeesuun odeeffamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa safuu seeraa fi adaba hin qabne godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti dargaggoo tokko daandiirraa qabuun ati shaneera jechuun eegga ajjeesanii booda daandiitti baasanii gatanii jiru. Qaamoleen nageenyaa kunneen dhala namaa erga rasaasaan tumanii ajjeesanii boodas diraamaa garagaraa irratti hojjechuudhaan ni beekamu. Haaluma kanaan nama nagaa shanee jechuun ajjeesan kana huccuu waraanaa itti uffisanii daandiitti baasuudhaan namoota garagaraa waamanii agarsiisaa jiru. Nuti qaama hidhatee ajjeefne qaama biyya jeeqaa jiruu fi qaama isin saamaa jiru ajjeefne jechuun uummata ittiin sodaachisaa jiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa Oromiyaa garagaraa keessa bobba'anii jiran akka waan maatii guddisa hin qabne irraa guddatanitti Oromoo keessatti badii garagaraa raawwataa jiru. Loltoonni mootummaa kunneen bakkoota bobba'an hundumaatti nama nagaa ajjeesuu fi diraamaas irratti hojjechuudhaan safuu fi aadaa Oromoo cabsaatii jiru. Godina Arsii baatti wal waraansi qaamolee nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Godina Arsii baatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee nageenyaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru hanga yoonaa itti fufee jiraachuu odeeffannoon gama sirraa ba'ee nuuf ifoomsaa jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa torban darbe keessa waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan erga irratti raawwatee booda godina Arsii baa keessumaa aanaa sirkaa shororkeessaatii jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa fi har'aa aanaa sirkaa ganda Soolee jedhamu keessatti wal waraansa hamaarra jirus jedhamee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan irratti raawwate gara namoota nagaa deebuudhaan namoota nagaa ajjeesaa jiru. Akka odeeffannoon keenya nuuf eeretti torban kana keessa aanicha keessatti namni 38 rasaasa mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin ajjeefamuu nuuf eeranii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hoggaa irratti fudhatu diricha gadhiisanii gara magaalaa himaluudhaan namoota nagaa irratti rasaasa urrumtaa roobsuu jedhee jira. Qaamoleen nageenyaa kunneen mana amantaatti baqachuudhaan manneen amantaa keessattis waaqeffattoota argaa irratti rasaasa roobsaa jiru. Maanguddoo dargaggoota akkasumas namootuma nagaa daandiirraa argan ajjeesaa jiru jedhamee jira. Dirree waraanaa irratti onneen kan isaan gante loltoonni waraanaa Itoophiyaa gara magaalaa imaluudhaan manneen nyaataa fi manneen amantaa keessa deemuudhaan namoota nagaa hiraarsaa jiru. Kanaanis godina Arsii baa aanaa sirkaa gandooleen baadiyyaa hedduun raafamaa fi gidiraa hamaa keessa jirus jedhamee jira. Odeessa keenya biyya laatiin pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dubartoonni biyya isaa dhala godhachuu dadhabuu isaaniitiif imimmaan harcaasanii boonii jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un erga gabaasa biyyattiitti dhaloonni harca'aa jiraachuu arganii booda imimmaan harcaasanii booniiru. Kim Jong gabaasa dhala dhabuu lammiilee Kooriyaa fi dhaloonni hir'achaa jiraachuu biyyattii eegga arganii booda dubartoota biyya isaanii waliin mari'atanii jiru. Pirezidaanti Kim Jong hanga dandeessan heddummeessaa dhala godhadhaa waan nyaataaf dhugaatii yaaddeenaas jedhanii jiru. Yaa dubartoota biyya koo kan isinirraa eegamu dhala baay'istanii godhachuu qofa wanta daa'immanii anaaf isaa jedhanii jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa kun erga gabaasa biyya isaaniitti dhalli quucaraa jiraachuu arganii booda imimmaan isaanii fufurdaa harcaasuudhaan bu'aniiti jiru. Kanaanis dubartoota biyya isaanii walitti qabuudhaan biyya keessan baraaruudhaaf dhaloota baay'istanii godhachuu qabdu. Wanta daa'imni keessan nyaattuuf dhudhummoo anaa fi biyya keessan Kooriyaa Kaabaatiif dhiisaa isinirraa kan eegamu heddummeessitanii mata mataa irratti dhaluu qofaa jedhanii jiru.
Ayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii gabaasaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin biraan ga'uuf toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share gochuudhaan maamiltummaa keessan akka nu wajjin jabeessitan gamanumaan isin affeerra. Gama kiyyaan xumureen jira waan daawwattaniif galatooma.